السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله أرفدي ربي توجين وتوتن بلتي نعمتي قدن دهان مراسق وجي لها. إن شاء الله انترو قبا باقنا بودا ولدي بلا نرى فقاتنا سنين جنة. Erga turtii intro mudaa walitti deebinee wantootaan bultii kan qawwajjii ilaalluta. Inni tokkoffaa jennee kan isinii qabannee dhufne osoo waliin fuudhin dura yeroon ala dabarsinuu hizaaba alatan baatee taate jaalala manatti dhufu san hir'isuu dandeessi san booda lola seenuu danda'amu ja'an. Kan inni lammaffaa rakkoo duraan dabarsine irra deebinee haasa'uun rakkoo biraa hundi malee rakkoo hin furtu ja'an. Rakkoo haasa'uun rakkoo hin furuu inni lammaffaatis sani. Kan sadaffaa jaarsi yeroo hedduu yeroo isaarraa dalagatti dabarsuudha. Kunis wantootaan jaartiin akka if jibbitu goosisu keessaa isa tokko. Inni afuraffaa ammoo jaartiin dida jaarsi dalagarraa dhufe wantootaan qaama dhiqachuu fi akkasuma isa barbaachisan jaartiin qopheessuu fi yoo dalagaa qabaattellee yoo dareetuu qabaattellee jaartiin jaarsa tajaajilutu irra jaalatamaa jaarsa biratti. Ergamaan Rabbii sallallahu alaihi wasallam akkana jedha. Osoo namni namaa sujuuduun jiraate namni namaa sujuuduun tahee jaartiin jaarsaa sujuudisa jedha. Tanaaf jaartiin jaarsa kabajuu qabdi isiniin jenna. Wassalaamu alaikum.